Ibsa Ministeerri dhimma alaa Somaaliyaa baasoo ta'uu Itoophiyaan guyyaarraa ifoomsitee jirti. Muddee 15 bara 2017 Shamaar Kafuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda olaanaa miidiyaa hangafa dursuun oduu isin dhageessifnaa oduu wajjin anfal mataa roorooti. Ibsa Ministeerri dhimma alaa Somaaliyaa baasoo ta'uu Itoophiyaan guyyaarraa muddee 15 bara 2017 ifoomsitee jirti. Ambaasaadar Ridwaan Daayireektar Ejensii Nageenya Biyyaalessaa fi Tika Somaaliyaa waliin guyyaarraa mari'atanii jiran. Biyyoonni sagalii miseensa haaraa biriksii ta'uudhaaf jedhamee jira. Biyyoonni kun eenyuunfaa kan jedhus kallattiidhaan waan oduu keenyaadhaa keessatti ilaalamudha. Koomishiniin ajandaa naannoo Oromiyaa fudhachuu isaa muddee 15 bara 2017 wabeeffachuun ifoomsee jira. Ambaasaadar Misgaanuun ministeera deetaa ministeera dhimma alaa Somaaliyaa wajjin akka mari'atanis ifoomsanii jiran. Shaggari teekinooloojiin barnoota babal'isuu dhaloota dorgomaa ta'e horachuuf hojjetamaa jiraachuu guyyaarraa ifoomee jira. Kirkira lafaa naannawa mataaratti mudatee Finfinneetti ol aanaa dhagamuun isaa ibsamee jira. Kanas kallattiidhaan guyyaarraa kan isin biraan geenyudha. Koreen hojii raawwachiistuu paartii badhaadhinaa walgahii geggeessuun eegalamee jira. Muddee 15 bara 2017 wabeeffachuun koreen hojii raawwachiistuu paartii badhaadhinaa walgahii geggeessanii jiran. Walgahii kanarrattis muummichi ministeeraa argamanii jiran. Oromiyaatti daandiin kiiloomeetira 1,600 ol sulphamuu isaa abbaan taayitaa daandiiwwan Oromiyaa ifoomsee jira. Istaadiyeemii Manchester United homaa hantuutaan weeraramuu ibsamee jira. Kunis immoo odeessa keenya dinqii addunyaa keessaa isa tokkodha. Seeronni ba'aa fayyadamummaa uummataa akka mirkaneessan eeggannoon taasifamuu qaba jedhan obbo Tsaggaa Caffoo kunniin hangafoota oduutti gara oduu babal'inaatti isin deebisa. Oduu wajjin anfal mataa rooroo gara madda olaanaa miidiyaatiin. Soba ta'uu Itoophiyaan guyyaarraa ifoomsitee jirti. Muddee 15 bara 2017 wabeeffachuun ibsi ministeera dhimma alaa Somaaliyaa taatee magaalaa Dooloo keessatti mudateen humni Itoophiyaa himatamuun Itoophiyaan dallansiisuu fi himaticha sobaa ta'uu ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksisee jira. Himanni sobaa kun hariiroo Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu jiru caalmatti sirreessuuf tattaaffii eegalame gufachiisuuf kan kiyyeeffame ta'uu ministeerri dhimma alaa Ifeedirii ibsa baaseen ifoomsee jira. Itoophiyaa waliigaltee Ankaraa sirna hojiitti hiikuuf murannoo qabaachuu isiis ifoomsitee jirti. Tumsi biyyoota lameeniin nageenya waareessuu fi godina diinagdee naannichaa murteessaa ta'uu ministeerri ibsa haala yeroo ilaalchisee baaseen ifoomsee jira. Uummanni Somaaliyaa fi Itoophiyaa yeroodhaa carraa wal fakkaatu kan qaban biyyoonni lamaan walitti dhiyeennaa yoo hojjetan rakkoo mudatu furuuf lachuu danda'u jedhamee jira. Mootummaan Itoophiyaa balaawwan wal fakkaataa ittisuuf mootummaa federaala Somaaliyaa fi qaamolee dhimmi ilaallatu waliin wal tumsuun hojjechaa kan itti fufu ta'uu ifoomsanii jiran. Itoophiyaan akkaataa waliigaltee Ankaraa hariiroo biyyoota lameenii haaromsuu fi caalmatti cimsuuf hojjechaa kan jirtu ta'us ifoomsitee jirti. Murannoo hooggantoonni biyyoon lamaanii qaban nageenyaaf qaban hariiroo waloo fi tumsa naannichaaf cimsuuf ta'uu isaas ifoomsanii jiran. Ambaasaadar Ridwaan Daayireektar Ejensii Nageenya Biyyaalessaa fi Tika Somaaliyaa waliin mari'atanii jiran. Muddee 15 bara 2017 Daayireektar Jeneraala Tajaajila Nageenyaa fi Odeeffannoo Biyyaalessaa Ambaasaadar Ridwaan Huseen Daayireektar Ejensii Nageenya Biyyaalessaa fi Tika Somaaliyaa Abdullahi Muhammad waliin dhimmoota waloo irrattis mari'atanii jiran. Dhimma waloo biyyoota lameenii carraa jiruu fi imala gara fuula dura ilaalchisee mari'achuu isaanii Ambaasaadar Ridwaan fuula miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin ifoomsanii jiran. Biyyoonni sagal miseensa haaraa biriksii ta'uudhaaf jedhamee jira. Muddee 15 bara 2017 wabeeffachuun amajjii tokko eegalee biyyoonni sagalii miseensa haaraa garee dinagdee biriks ta'uudhaaf walii galuun ibsamee jira. Beelaarus, Volvooliyaa, Indooneeziyaa, Kaazistaan, Maaleeziyaa fi Kuubaa, Taayilaand, Ugaandaa fi Paakistaan akkasumas miseensota biriks ta'uudhaaf walii galamee jira. Biyyoonni kun miseensa haaraa garichaa ta'uuf gaafiiwwan dhiyeessan yaa'ii hooggantoota biyyoota biriks 16ffaa Raashiyaa Kaazaan geggeeffame irratti ragga'ee jira jedhu. Biyyoonni 30 ol ta'an miseensa garichaa ta'uudhaaf gaafii dhiyeessanii turuun eeramee jira. Gaafii biyyoota sagalii kanneen gaagamuu fudhachuu isaanis ifoomsanii jiran. Dabalataan biyyoonni 4 yeroo dhiyootti miseensa garichaa ni ta'us jedhamee eegama. Isaan keessaa Raashiyaa, Biraazil, Chaayinaa, في أفريقيا كيبا هنداي بريكس برا كمال ديقدمي أفر إثيوبيا دبلت بيوت أفر مسنس تاي سودان فراتشو كان يادة تمودا بيون نارا كنن
biyyoonni haaraa kunniin garachatti makamuu hordofee miseensi garichaa 9 kan turan 18 ol guddachuun isaanii iranii jiran. Koomishiniin ajandaa naannoo Oromiyaa fudhatee jira. Muddee 15/2017 koomishiniin marii biyyaalessaa ajandaa naannoo Oromiyaa fudhatu isaa ifoomsee jira. Waltajjiin marii ajandaa marii walitti qabu naannoo Oromiyaa muddee 7/2017 irraa eegalee geggeeffamaa ture xumuramee jira. Waltajjichi boqonnaa lamaan qoodamee geggeeffamaa kan ture yoo ta'u har'a ajandaawwan naannichaa addaan ba'an koomishiniin marii biyyaalessaaf kennamee jira. Marichi dhiibbaa fi gidduu seentummaa tokko malee xumuruun koomishiniin ol aanaan koomishinara Piroofeesar Masfin Arayaan ibsanii jiran. Oduu gama biraatiin ambaasaadar Misgaanuun ministeera deetaa ministeera dhimma alaa Somaaliyaa waliin mari'atanii jiran. Muddee 15/2017 ministeera deetaa ministeera dhimma alaa ambaasaadar Misgaan Araggaa ministeera deetaa ministeera dhimma alaa fi tumsa idil addunyaa Somaaliyaa Ali Mohammad Umar waliinis mari'atanii jiran. Dhimmoota hariiroo biyyoota lameenii caalmaa cimsuu fi hojiirra oolmaa waliigaltee Ankaraa irrattis mari'achuu ifoomsanii jiran. Nageenya gaanfa Afrikaa waareessuu fi badhaadhina naannichaa mirkaneessuuf hariiroo dippiloomaasii cimsuun murteessaa ta'uu hooggantoonni lamaan ibsanii jiran. Dhimmoota kanneen irratti hariiroo waloo biyyoota lameenii caalmatti cimsuuf mari'achuun ragaa ministeera dhimma alaarraa argames ni ifoomsa. Shaggar Itti teknooloojiin barnoota babal'isuu dhaloota dorgomaa ta'e horachuuf hojjetamaa jira jedhee jira. Muddee 15/2017 manneen barnootaa keessumaa bu'uuraalee misoomaa teknooloojii babal'isuun dhaloota dorgomaa fi ga'umsa qabu horachuuf hojjetamaa jiraachuu waajjirri barnootaa magaalaa Shaggar ifoomsee jira. Magaalichi manneen barnootaa kutaa magaalaa Burraayyuu malkaa naannoo fi koyyee facee manneen dubbisa kitaabaa dijitaaleessuu barattoonni teknooloojii waliin akka wal tarkaanfatan hojiileen hojjetaman fakkeenyi ta'uu waajjirichi ifoomsee jira. Erga manneen kitaabaa dijitaal ta'anii adeemsa barnoota isaanii salphisuuf barattoonni kutaa magaalaa kanneen ibsanii jiran. Dabalataan teknooloojii waliin maqaa gargaarus ta'uu ibsanii jiran. Manneen kitaabaa dijitaalooman barattoonni dandeettii isaanii akka gabbifatan qooda olaanaa qabaachuu barsiisonni kutaalee magaalaa kanneenii faana dijitaal miidiyaaf himanii jiran. Rakkoo hanqina kitaabaa furuuf darbee barattoonni dandeettii teknooloojii gabbifatanii taasisuus ifoomsee jira. Dhaloota teknooloojii wal bare addunyaa si'a madaaluu horachuuf manneen barnoota sadarkaa lammaffaa hunda keessatti manneen kitaabaa dijitaalaa taasisuun hojii bal'aan hojjetamaa jiraachuus eeramee jira. Kanaafis bu'uuraalee misooma barbaachisuun guutuun barattoonni kutaalee dijitaalaa kanneen keessatti dandeettii isaanii gabbifachaa jiraachuunis eeramee jira. Dhaloota dorgomaa ta'ee fi ga'umsa qabu horachuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu itti gaafatamaa waajjira barnoota bulchiinsa magaalaa Shaggar obbo Farkiyyaa Kaasaawun himanii jiran. Manneen barnootaa keessatti manneen kitaaba dijitaalaa fi dhiyeessii intarneetaa guutuu qaban taasisuun dhaloota ga'oomee horachuu fi hojii hojjetame bu'aa gaarii argamuu dubbatanii jiran. Innoveeshiniin kun barataan addunyaa wal baruu fi hubannoo teknooloojii akka gabbifataniif ga'ee olaanaa taphachaa jiraachuus ibsanii jiran. Hanqina hubannoo teknooloojii jiru furuu fi qaama dhimmi ilaallatu hundaaf itti fayyadama teknooloojii irratti leenjii hubannoo cimsuu kennamuu obbo Farkiyyaa ibsanii jiran. Manneen barnootaa bu'uuraa boru sadarkaa isaanii eeggatan teknooloojiin guutamee fi 400 hirmaannaa uummataan ijaaramuuf karoorfame keessaa 92 ijaarsisanii eegaluu fi 31 xumurarra jiraachuu isaanii ifoomsanii jiran. Kirkirri lafaa naannoo Mataaratti mudateen Finfinnee hololaan isaan dhagamee jira. Kirkirri lafaa Fantaallee naannoo Mataaratti mudateen hololannaan isaa Finfinnee dhagamuu Yuunivarsiitiin Finfinnee ifoomsee jira. Aanaa Fantaallee fi naannoo magaalaa Mataaraatti kirkirri lafaa hammi isaa garagar ta'e muddee 10/2017 eegalee mudachaa jiraachuu Yuunivarsiitiin Finfinneetti gaafatamaa muummee barnoota seemosoloojii Piroofeesar Attalaay Ayyaalaa ibsanii jiran. Idaalkaan naannoo sa'aatii 4 fi daqiiqaa 41 naannoo magaalaa Mataaraa kirkirri lafa reektar iskeelii 4.9 galmaa'ee mudachuu Piroofeesar Attalaay faanaa dijitaal himanii jiran. Kirkirra lafaa naannichaatti mudate kun hololannaan isaa Finfinnee dhagamus eeranii jiran. Kirkirra lafaa mudate kun hololannaa isaa haala kanaan dura bifa adda ta'een dhagamu naannoo Afaaritti bulchaan zoonii 3 obbo Alii Abubakar eeranii jiran. Hololannaan kun hanga halkan keessaa sa'aatii 7 itti fufiinsaan dhagamaa tures ibsanii jiran.
Koreen hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa walgahii geggeessuun eegalee jira. Finfinnee muddee 15 bara 2017 koreen hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa walgahii geggeessuun eegalee jira. Korichi dhimmoota biyyaalessaa fi ajandaalee adda addaa paartichaa irratti marii geggeessuu eegaluun ministeerri muummee Federii Dr. Abiy Ahmad gama miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin ifoomsanii jiran. Oromiyaatti daandiin kiiloomeetira 1,600 ol sulphamee jira. Naannoo Oromiyaa hanga ammaatti daandiiwwan cirrachaa kiiloomeetira 1,680 ol sulphamu biroon daandii fi loojistiikii naannichaa ifoomsee jira. Hoogganaan itti aanaa fi itti gaafatamaan gamtaan damee suphaa fi bulchiinsa qabeenya daandii biirichaa Injiinar Mahammad Nuurii Faanaa Diijitaal Miidiyaaf akka ibsanitti naannichaatti suphaaleen daandii sadarkaalee gargaraatti hojjetamaa jiraachuu ifoomsanii jiran. Barichi bara baajataa 2017 daandiiwwan cirrachaa kiiloomeetira 13,000 ol suphamuu fi karoorfatamee hojjetamee jiraachuu ibsanii jiran. Daandiin kiiloomeetira 7,000 fandii federaalaan hojjetamaa jiraachuu keessaa hanga ammaatti daandiin kiiloomeetirri 1,680 suphamuu dubbatanii jiran. Rakkoo qulqullina komii hawaasaa ta'aa turuu fi furuufis xiyyeeffannaan hojjetamaa jiraachuu dubbatanii jiran. Injiinar Mahammad akka jedhanitti suphaan daandiiwwan cirrachaa baajata aanaalee birrii biliyoona 1.2 fi baajata fandii federaalaa birrii biliyoona 1.3 fi fandii daandii naannoo raawwatamaa jiras jedhanii jiran. Qabiyyeen daandii naannoo Oromiyaa kiiloomeetira 61 ol qaqqabu ibsanii biirichi sagantaa waliin gahiinsa daandii baadiyyaa suphaa daandiiwwan yeroo qabame keessatti xumuruuf hojjechaa jiraachuuf ifoomsanii jiran. Seeronni ba'an fayyadamummaa uummataa akka mirkaneessan eeggannoon taasifamuu qaba jedhan obbo Tsaggaa Caffoo. Muddee 14 bara 2017 wabeeffachuun seeronni ba'an fayyadamummaa uummataa akka mirkaneessan eeggannoon taasifamuu qaba jedhan afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Tsaggaa Caffoon. Koreen qindeessituu mana maree bakka bu'oota uummataa raawwii kurnaa jalqabaa qorate irratti ibsanii jiran. Waltajjii irratti obbo Tsaggaan akka jedhanitti seeronni mana marichaa ba'an fayyadamummaa uummataa akka mirkaneessaniif eeggannoon taasifamuu qaba jechuudhaan yaada isaanii dabarsanii jiran. Oduu gama biraatiin istaadiyeemiin Manchester United homaa hantuutaan weeraramuu ibsamee jira. Istaadiyeemiin kilabii Manchester United Old Trafford homaa hantuutaan weeraramuu ibsamee jira. To'attoonni qulqullinaa daawwannaa dhiyeenya taasisaniin istaadiyeemichi keessatti hantuutni heddumminaan wal horuu fi sadarkaa qulqullinaa fi nyaata garichaaf madaalliin urjii 2 kennamuun himamee jira. Sadarkaa nyaataa fi qulqullina garichaaf urjii 4 irraa fi urjii 2 itti gadi buufamee kennamuun hanqina qulqullina akka fooyyeffamuuf yaada deebii kennamuu ta'uu isaa Mail Online gabaasee jira. Oduu keenya irraa xumurree jirra. Waan nu wajjin turtaniif galatoomaa isin jecha oduu biraatiin amma walitti deebinutti asumaan nagaa isinitti dhaammadha.